Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Muddee 2025 oduu guyyaa har'aatiif qindeeffanne kan isin biraan ga'u taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Gatiin hajjii bara hijiraa 1447ffaa fasantaa 15 irrattuun ibsame. Taayee danda'a himatawwan haaraa dhiyeenya irratti banaman sadeen mormanii. Hakimni White House bu'aa qorannoo fayyaa MRI Donald Trump foomse. Zelenskiin marii Raashiyaa waliin taasifamu keessatti dhimmi daangaa Yuukireen hunda caalaa ulfaataadha jedhan. Odeeffannoo dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Angadaa Walaabuuti amma oduu bal'inaan. Gatiin hajjii bara hijiraa 1447ffaa fasantaa 15 irrattuun ibsame. Gatiin hajjii bara hijiraa 1447 2018 fasantaa 15.6 irrattuu manni maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa beeksise. Dabalataa akka taantu isiniif dhiyeessina. Gatiin hajjii bara hijiraa 1447 2018 fasantaa 15.6 irrattuu manni maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa beeksise. Manni maree olaanoo dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa dhimma hajjii bara hijiraa 1447 ilaalchisuun guyyaa kaleessaa miidiyaaleef ibsa kenne. Kanuma irratti hundaa'uudhaan galmeen hajjii bara kanaatis guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 22/2018 irraa eegaluun kan gaggeeffamu yoo ta'u baatii amajjii 18 akka xumuramu eerame. Itti waamamaan hajjii fi umraa Itoophiyaa Dr. Muhammad Sahilii Jamaal akka ibsanitti gatiin hajjii kan bara darbe doolaara Ameerikaa 4,921 ture bara kana doolaara Ameerikaa 4,228 gadi bu'uu ibsuun dhibbantaa 15.6 irrattuu beeksisaniiru. Walumaa galatti manni marichaa bara kana tattaaffii olaanaa taasiseen gatii hajjii bara kanaa kan bara darbe irraa doolaara Ameerikaa 693 yookaan sharafa amma jiruun birrii 1,108 fi 801 akka hir'ise ifa godheera. Akka ibsa mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa agarsiisutti osoo sharafni birrii Itoophiyaa ol ka'uu baate gatiin hajjii bara kanaa yoo xiqqaate birrii 500 oliin hir'ata ture. Haa ta'u malee daballi doolaara Ameerikaa fi sharafni birrii ol ka'uudhaan wal qabate gatiin hajjii bara hijiraa 1447ffaa birriidhaan yeroo shallagamu 1740 akka ta'e beekame. Akka karoora mana marichaatti bara kana sadarkaa biyyaatti hujjaajota 6,000 ol kan simatu ta'a. Galmee bara kanaa karaa salphaa ta'een xumuruudhaaf buufataalee galmee 30 ol qopheessuun hojjetaa jiraachuu beeksiseera. Obbo Taayee Danda'a himatawwan haaraa dhiyeenya irratti banaman sadeen mormanii mirgi himatamuu dhabuu isaanii osoo irraa hin ka'in himatamuu hin danda'an jedhan abukaatoon obbo Taayee Danda'a. Guutuu isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Abukaatoon obbo Taayee Danda'a mirgi himatamuu dhabuu isaanii osoo irraa hin ka'in himatamuu hin danda'anii jedhan. Deetaan ministeera duraanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayee Danda'a mirgi himatamuu dhabuu isaanii caffeedhaan osoo irraa hin ka'in himatawwan haaraan sadii irratti banamuun sirrii miti jechuun mormanii aangoo irraa erga kaafamanii booda hidhamuun himatawwan gargaraa irratti banamee kan ture obbo Taayeen himatawwan sadii torbee tokko dura irratti banaman ilaalchisee mormii himataa dhiyeeffachuu isaanii abukaatoon isaanii himaniiru. Dhimma obbo Taayee mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti ilaalamaa kan jiru yommuu ta'u dhaddacha irraatiinis dhimma mirga wabii ilaalchisee obbo Taayee abukaatoo isaanii fi abbaa alangaa jidduutti falmiin taasifameera. Himatawwan haaraa obbo Taayee irratti saaqaman sadeen ilaalchisees yaadawwan mormii himataa 4 dhiyeeffachuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Abarraa Nigus himaniiru. Mormiiwwan himataa dhiyeessan keessaa inni tokkos mirga himatamuu dhabuu maamila isaaniin kan wal qabatu akka ta'e dubbatani. Mormiin himataa dhiyeessine obbo Taayeen miseensa caffee Oromiyaatti heera federaalaanis ta'e Oromiyaatiin miseensa caffee yookiin miseensa mana maree tokko irratti himata dhiyeessuuf shakkiidhaan to'achuuf mirga himatamuu dhabuu ka'uu qaba jedhanii. Haaluma kanaan obbo Taayeen bara 2016 keessa wayita himanni irratti banamutti mirgi himatamuu dhabuu isaanii caffeedhaan irraa kaafamee akka ture himaniiru. Himata amma irratti baname irratti garuu caffeen hin mari'anne adeemsi mirga himatamuu dhabuu kaasuus hin raawwatamne jedhan. Maamilli isaanii ammallee miseensa caffee Oromiyaa waan ta'aniif mirga himatamuu dhabuu isaanii caffee Oromiyaatiin osoo irraan kaasisin himanni irratti dhiyaachuun sirrii akka hin taanes obbo Abarraan himu. Himanni amma irratti dhiyaatee haasaa isaanii bara 2017 keessa Horn Conversation irratti tamsa'een abbaan alangaa himata osoo hin dhiyeessin dura himata hundeessuuf ragaa gahaa arganne irra jedhee mirgi himatamuu dhabuu obbo Taayee akka ka'uuf barreeffamaan caffee Oromiyaa beeksisuu qaba kun hin raawwatamne jedhan. Kanaafis himatichi kufaa taasifamuu akka qabu dubbatanii. Gama biraatiin obbo Taayeen kanaan dura qabiyyee fi keewwata wal fakkaatan himatamanii bilisa jedhamaniiru kan jedhan obbo Abarraan yaada ijoo qabiyyee fi keewwata wal fakkaataa eeruun dararaa biraa uumuun sirrii miti jechuun mormii himataa dhiyeessineerraa jedhan. Mormiin himataa dhiyeessan abbaa alangaa dhaqqabuusaa himuunis abbaan alangaa mormii himataa dhiyaate irratti deebii akka kennu muddee 8/2018tti beellamni qabamu himaniiru.
Haakimni White House bu'aa qorannoo fayyaa MRI Donald Trump ifoomse. Donald Trump tibbana qorannoo fayyaa guutuu gaggeessaniiru. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump qorannoo qaamaa guutuu gaggeessuun fayyaa guutuu qabaachuu isaanii haakimni White House ibsanii. Haakimni isaanii Kaapteen Shin Barbeellaan jedhaman wiixata kaleessaa akka jedhanitti qorannoon MRI onnee fi garaa pirezidaantii USA ganna 79 ta'anii Donald Trump deebi'ee fayyaa guutuu qabaachuu isaanii agarsiisaa jedhan. Pirezidaantichi ji'a onkoloolessaa keessa qorannoo fayyaa taasisanii. Pirezidaantichi ji'a onkoloolessaa keessa qorannoo fayyaa kan taasisan yoo ta'u sababni isaa immoo manguddoon akka isaanii kun qorannoo onnee fi garaa gaggeessuun bu'aa gaarii qabaataa fi jedhan. Bu'aan qorannoo kun kan ifoome erga bakka bu'aan Dimokiraatotaa fi bulchaan Minisootaa Tim Walz akka ibsamuuf dhiibbaa godhaniyye. Kunis umrii Tiraamp waliin wal qabsiisuun fayyaa isaanii irratti gaaffii waan kaasaa turanii fi jedhame. Haakimichi Barbeellaan akka barreessetti hiddi dhiigaas ta'u ujummoon dhiigaa Tiraamp dhiphachuun raabsa dhiiga isaanii irratti dhiibbaa gochuus ta'e dhibee garaa keessaa qabaachuu homaa ragaa agarsiisuu hin jiru jechuun akkasumas fayyaa onnee Tiraamp haala gaarii irra jira jedhe. Akkasumas haakimni humna galaanaa USA kana dura waraana Iraaqii fi Afgaanistaan keessatti tajaajilaa ture qorannoon MRI garaa keessa Tiraamp dhibee tokkoyyuu malee haala gaarii irra jiraachuu agarsiisaa jedheera. Qorannoon taasifameefis kanuma umurii isaanii waliin deemu qorannoo idileetii jedhan. Kana dura yeroo Tiraamp ji'a onkoloolessaa keessa qorannoo MRI taasisan kan maalis ta'uu isaayyuu White House ibsuu hin barbaanne ture. Gaafa dilbataa Tiraamp xiyyaara Air Force One yeroo imalaa turan bu'aa qorannichaa gadhiifamuun anaaf homaa rakkoo hin qabu jedhan. Gaazexeessaan qorannoof siif gaggeeffame kan maaliiti qaama kee keessa kami jedhee yoo gaafatu hin beeku qorannoo MRI ta'uu isaa malee garuu kan sammuu miti isaaf kana dura qormaata cimina sammuu madaal fudhadhee qabxii gaariin fidee jedhan. Donald Trump qorannoo waggaa waggaan gaggeessan ji'a eblaa keessa gaggeessanii. Onkoloolessa keessa ammoo jiddugala meedikaala waraana biyyaalessaa Walter Reed keessatti qorannoo gaggeessaniiru. Trump illee yeroo sirrii itti qorannoo gaggeessan jechuun ibsanii. Odeessa biraatiin Trump ammas Netanyahuun gara White House'itti affeeranii. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump Benjamin Netanyahu gara White House'itti affeeruu isaanii waajjira ministeera muummee Israa'el beeksise. Waajjirichi kana kan beeksise Trump mootummaa Israa'el Siriyaa waliin marii cimaa fi dhugaa ta'e qabaachuu qaba jedhanii erga dubbatanii booda. Ibsa kanaan dura kennaniin Trump Israa'el ollaa Siriyaa waliin marii cimaa fi dhugaa qabaachuu isii baay'ee barbaachisaa ta'uu ibsuun adeemsa Siriyaa gara biyya badhaateetti jijjiiruuf wanti gufachiisuu danda'u hin jiru jedhan. Donald Trump Sooriyaa fi Israa'el hariiroo yeroo dheeraa fi badhaadhina ni qabaatu jedhan. Donald Trump erga pirezidaantii ta'anii booda Netanyahu gara White House'itti affeeruun kun yeroo shanaffaa akka ta'e eerameera. Zelenskiin marii Raashiyaa waliin taasifamu keessatti dhimmi daangaa Yuukireen hunda caalaa ulfaataadha jedhan. Pirezidaantiin Zelenskiin waraana Raashiyaa waliin dhaabuudhaaf dhimma Yuukireen dursa kennituuf walabummaa biyyattii fi wabii nageenyaa mirkaneessuu ta'uu dubbatanii. Dabalataa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Pirezidaantiin Zelenskii waraana Raashiyaa waliin dhaabuudhaaf dhimmi Yuukireen dursa kennituuf walabummaa biyyattii fi wabii nageenyaa mirkaneessuu ta'uu dubbatanii. Dhimmi daangaa hunda caalaa ulfaataadha jedhan Zelenskii yeroo Raashiyaan Yuukireen daangaasii gama baha naannoo Donbaas amma to'attee jirtu akka dabarsitee kennituuf gaafataa jirtutti. Kiif garuu kun gonkumaa waan hin yaadamnedha jetti. Zelenskiin kana kan jedhan wayita pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macron waliin Paarisitti wal arganidha. Wayituma Macron waliin wal argan kanatti Zelenskiin kan UK, Jarmanii, Poolaand fi Xaaliyaan dabalatee hooggantoota Awurooppaa arguun waamicha akka bira dhaabbataniif taasisaniiru. Garee Yuukireenii fi USA irraa ta'e ammoo walgahii guyyoota lamaaf Filooriidaatti gaggeessaa ture kan xumure yoo ta'u, karoora nagaa kanaan dura Raashiyaaf looga jedhame keessa deebi'anii ilaalaniiru. Gama biraatiin Puutinii fi ergamaan Tiraamp marii waraana Yuukireen irratti taasisaniif Mooskootti wal gahuu fi pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin kibxatarraa ergamaa addaa USA Steve Witkoff waliin Mooskootti wal arguuf jedhameera. Kun ammoo erga White House waraana Yuukireen dhaabsuudhaaf waliigalteerra ni ga'ama abdiin jedhu jira jechuun ibsitee booda. Gorsaa dippiloomaasii alaa akka ta'etti hojjetaa kan jiru soddaan kan intala isaanii fuudhu pirezidaant Tiraamp Jaared Kushneris kanarratti ni hirmaata jedhamee eegama. Walgahiin Mooskoo kun kora Filooriidaa Ameerikaatti Yuukireenii fi aangoota USA waliin guyyoota lamaaf taasifameen booda. Walgahii Filooriidaa ture irratti Witkoffii fi Kushner karoora nagaa USA baasti caalaa Raashiyaaf looga jedhame ilaaluun ture akka fooyya'u kan taasisanii. Pirezidaantii Yuukireen Vilaadimir Zelenskii marii ture kana kan ijaaruudha jechuun garuu dubbiin jajjabduu ammallee irratti hojjechuu feesisuu jira jedhaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya.
Tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turani waan nu daawwattaniif galatooma.